Oro Media. Nuti farachiisuun jiru nurra haqameera beenyaan arfii du'a. Nuyi kan jireenyaaf waamame, nuyi kan jireenyaaf eegamu Yesuus wajjiniini nutu darbeemu. Yeneessichaaf kan saganne gubaasaas kan fudhanne ulfinaan ol ka'u. Deebi'anii jiraatanii Kiristoos wajjin waggaa gumamoo. Dua kausa duratim lakkinu tisirraafamnu mallattoonicha ofirraa waan qabnuuf bineensichaan hin nyaatamnu. Hadiisni takka ta'een beenne guyyichatti hin ta'a. Keessumattuu loltoonni jajjaboon addunyaa hinna gaafas lafa lixaa. Irra keessaaf garaa dacheettis iddoon baqannaa eessattuu hin argamu. Nuyi kana keessa qooda tokko hin qabnu, nuyi warri dursee ol butamu. Ilmicha dhiigaan ijaarame isaa minni biiftuun achiin. Amantiif qulqullummaan alamaa kan keenyaan biyyichi. Keenyaan ni nu boonsu Yerusaalem haaraa biyya qulqulloota. Keenyaan ni nu boonsu achi dhaqee miitti ol galee keessa jira. Achi dhannaa nuyi kanaaf eegamna. Achi dhannaa nuyi kanaaf eegamna. Fakkeenya Yesuus bara darbuuf jiru sana duukaan bu'ina. Tiksituun olotaa Yesuus hin dhufa mul'inatti argina. Yeroo faasnu kaa'een kun darabaadame waan nutti noo'ine. Guyyichi beekamu gaaf tokkoon sokkina ulfinaan hin butamne. Barru sarratti kufanii rakkinaan hin gollamanii. Isaan namaaf ifa hammam yoo dheerate dukkan namaanii. Jooramaan qalbiin ormootaas yuumaan karaaru. Nuyi warri dursee dhaqee mirga baattiriiru. Sunis Maranatha gooftaa Yesuus dafee min dhufa. Abdiin kutinaa lammii koo inni nu raasee sun hunduu nafa. Maranatha hangaficha lubaa misaatti dibama. Maranatha garicha baneessatu nu dura deema. Maranatha hangaficha lubaa misaatti dibama. Maranatha garicha baneessatu